sagaleen isiniif dhaga'amana fakkaatti. Barumsiin arra qabadhee dhufe kun barumsa haala sooshaal miidiyaa kanarra deemu mallattoo dubartii Oromoo mafzuuza malee kan kabalee dhamaatii fi akkasumatti dhiira Oromoo kan maleekaan rabbii kabalee maalayaanuma oof mafzuuza rabbiilleen jibbe kanamnis jibbe mafzuuza jaama tawallaalummaadhaan sammuun si diilallaawe beekumsan dhaggeeffanne badawa jechuun wallaalummaa osoo hin taane wallaalummaa keessaa bahuudhaaf barachuu dhabuudha faaraa jechuun wallaaluu osoo hin ta'e wallaalli safuu qabu waan ta'eef hundi keenya rabbi malee wallaalaadha. Garuu ummata beekumsa reebbatee bakka beekumsi jiru reebee beekumsa hordofee beekumsaan beekaa ta'u beekaa ta'ee beekumsaan boonu rabbi nu haa godhu jechuu keenya. Ummata wallaalummaadhaan of tuulee wallaalummaadhaan dhame ummata hiikaan qabne ta'uurraa walaba ta'uudhaaf ummata akkanaati ummanni bilisa bahu kayyoo dubbate sagaleen isaa dhaga'ama. Akkuma beekamu shamarran gartee miidiyaa kana gubbaa waan dalagatanii hojjechuudhaaf miskiina tahuu isaanii baqattoota biyya namaa tahuu isaanii dagatanii jireenya hinjifachuun osoo irra jiruu dhiirtinis akkasumatti miskiina jireenya isaa hinjifachuudhaaf yookaan roorroo garagaraatiin adeemsa barahaa meeqa keessa deemee gammoojjii meeqa keessa deemee biyya namaa dhufee kaayyoo dhufeef sangalmaan gayuu dhiisee haratti cabee akkanumatti miidiyaa kana gubbaa alaafu wanni inni alaafuus wanni inni alala guuraa ooluus tabu'aan qabne maalayaanii kan isiin alaakaa ooltus waan bu'aan qabne maalayaanii amma kaleessa dubartoonni alaana tumanii tuunis dhuftee nuti hin tumnee maarriyyoodha maal obbaleesso na dhageessanii tabiraatiis akkasumatti gosuma garagaraatiin dhiirti teenyaas lafaa kaatee waan hiikkaa qabu hin dhiheessitu maali dhiirti dubartii jidduu teessee odeessaa ooltu waa'ee dubartiitirraa waa hedduu waan odeessantu jira. Ma'anaa dubartiidha rabbi caalaa kabee kun jiru ma'anaa rabbiin dubartiitirraa odeesse kabajaa dubartiirraa odeesse akka ulamaa'otatti akka beeytotatti irraa odeessuu dhiisanii ebalutume dhiirti teesseetuma jetteetuma olumaa gad miidiyaa kana gubbaa maali dhiirri kana maala yaaniidha jedhama. Dhiira miti kun dhiira miti rijaala dhugaatii miti gahuyyii miti dubartiinis akkanumatti miidiyaa gubbaa baatee yoo qabsooytuu taate akka Sabriinaa fa'a akka Asha Hormee fa'a akka Asilii Oromoo fa'a ta'uudha qabsooytuu dhugaa ta'uun warra qabsoo hojiidhatti jijjiiree mirkansee dhiira akka isaanii kilaashiin guuisu yoo mootummaa tahuu barbaadde akka Farihaa faa tahu kuno akka caaltuu isaanii faa hiikka qaban jechuudha. Waan ma'anaa qabu kaayyoo keetiin gaariis ta'e hamaas ta'e moo intalti Oromoodhaa bakkuma fedhettu ilmi Oromootis akkasuma. Akkanumatti garuu waan biyyaa baataniif dagattanii miidiyaa oowwiftuu waan dhiirtii isin jaalattu isinitti fakkaatti
waan dhiirtii isin jaalattu isiniif fakkaatti. Waan takka akkas godhuu keessaniin siyaasaa beeytanii Oromoo jaartan isinitti fakkaata. Wallaalummaadhaa fi jinniitu isin kabalee akkana isin goggodha. Namni gosa alaa maal akka taate hin beekne. Gosti alaa jechuun kabareen Oromoo jechuudha. Gosti alaa jechuun Arsii jechuudha. Hararge jechuudha. Oromoo hunda jechuudha. Gosti noolee akkasuma jechuudha. Itu jechuun ilmaan bareentuu jechuudha. Ala jechuun kabareentuu jechuudha. Arsii jechuun kabareentuu jechuudha. Jaarsoo jechuun kabareentuu jechuudha. Ogorraa jechuun kabareentuu jechuudha. Anniyya jechuun kabareentuu jechuudha. Namni tanaa hin beekne siyaasaa maal beekaa uummata Oromootti haasawa. Namni kabajaa gosaa hin beekne maal beekeeti Oromootti haasawa. Namni kabajaa gosaa ol bahee miidiyaa irratti haasawu. Wal dhaba dhuunfaa fi dhiirtee baafeeteetii soggaa qabalteetuma goda hunda seenanii waan wallaalanii gattee balaa kanaa sirraa qara. Tuunis as dhuftee nuu miti maarrii yoo ittee miidiyaa irra tatteessee wal gurrattee hoggaa kana taatu. Tun seexaanaan kabalamanii jaamuudhaa fi jinniidhaan kabalamuudha. Malee beekuudhaa fi siyaasa kanaa miti. Walii gallaa. Gari-gariin Arsii bahaa jira. Gari-gariin Arsii dhihaa jira. Gari-gariin Harargee bahaa jira. Harargee dhihaa jira. Wallagga bahaa jira. Wallagga dhihaa jira. Jimma bahaa jira. Jimma dhihaa jira. Hoggaa jinniin kabaltee qabsoodhaa bare. Akkanumaanuu mootummaa diiguu barbaadaa bare. Hajuujiisi walii galatti. Qabsoo maal beektanii? Qabsaa waan taphachuu malee dhiiga namaatiin taphachuu malee qabsoon isin gootan hangammatti waa tokko hin jiru. Miidiyuma teessan miidiyaa irraa wal arrabsuu malee waa tokko qabsoon Oromoon goote ni goone yoo kan naan jettan taate waa takka qabsoon goone hin jiru. Qabsoon nuti goone hin jiru. Qabsoon nuti goonu ta'e hin jetoo miidiyaa irraa arrabsuu. Suuraa ol qabnee maarriihoo jechuu. Tanaaf immoo ofuu aksabtin goone jalqaba ofuu aksabtu godhuu hin dandeenye. Dhiise kana safaataa akkanaa dhiise. Qabsaa'onni Oromoodhaa qabri jiran. Warri qabsoo gurgureetti nu yaarra jiran farshoo dhugaa jiran. Har'allee gariin haftee saajuujiif maajuuji hanga rabbiin isii balleessuun teessee farshoo dhugaa jirti. Chabaa jirti ilmaan Oromoo. Amantii fi gosaa fi kutaadhaan qoodaa jirti. Islaama fa'aa qophatti baaftee arrabsiti. Islaama wal lolchiifti. Rabbiin mormiti jechuu keenya. Isinis cifraa isaaniiti. Cifraa isaaniitiin garaagarummaan qabdan. Warra rabbitti dhagaa hareen garaagarummaan qabdan. Dhaggeeffadhu hijaaba uffadhu hoggaa rabbiin siin jiru. Hijaaba uffadhu hoggaa rabbiin siin nuun jiru. Hijaaba uffadhu hoggaa rabbiin siin jiru bar. Hijaabni kun dawaasaa si himu. Takka dhalaa hijaaba hin qabne. Wallaahi qullaanaa dhaabbadhu jee dhiirti suuraa teenatti ergisiin jaa malee akka kabajaa tantee hin qabneef akkasiin fuune beeki. Durriyyeedha siin jaa si beeke sifattanuudhaafi mee qullaanaa ergi qofoodhaan suuraa teenaa ergisiin jaa. Silaaluudhaaf noo jettee yoo hijaabatti ergite si fuudha. Dhaggeeffadhu iccitii dhiiraatiin si hima akkatti sammuu tee silaalu. Mee suuraa teenaa ergisiin jaati qullaa jettee anjaatamete anarii feettee kana jettee mee jettee suuraatti ergitaa miti duruu si tuffate inni. Si beekee maal akkaati taate yoo hijaabatti ergite garuu kabajaatee beekaa hoggaasiin dubbata'uu jechoota kabajamaa sitti haasawaa. Qullaatti erginaan waa takka durriyyee akka taate si beeka sin fuudhu. Tokko kanaaf dawaadha hijaabni. Lammaffaa dhalaa hijaaban godhanne jinniitu itti dabalamee zinaa godha isin hin agartu. Dhaggeeffadhu. Jinniitu zinaa wajjin godha. Qulla jirti jinniitu isii zinaa wajjin godha. Dhaggeeffadhu obboleessa. Jinniitu zinaa wajjin godha. Shayxaanatu zinaa wajjin godha isin hin argitu. Kanaaf hijaabaan cufachuu dawaa Rabbi godhe. Alarjik
fangas kana hundaaf dawaadha akka aduun fuula kan kee hin hubne maadiyaa takka aduun sin dhoyne qoricha aduun hoggaasi baate sunset hoggaasitti baate aannan tokkootu bishaan tokkootu fuula kanarra giloomu kun jira isa kana gartee aduun hoggaasi bee fuula kan kee kana gurraachomsee balaa adda addaatiif saaxila kana sirraa dhorkaa lammada kabajaadha fangas dhukkuba allergic sirraa dhorkaa hijaaba jechuun lammada harka akka hin jennee fi akkan ajoyne bocola namuu harkatti darbee nyaatu mana boolla fincaanii akkatti hin taane boolla azaaba akkatti hin taane kanaaf si dawaadha ammas akka namni kabajamaan si fuudhu akka gartee ilmoon taraa barandaa hundi sitti sagaggaaltu irraa najaasi baasaa kanamu harkatti dhaqatu namuu harkatti dhaqatu akka harkatti hin dhiqanne kanarraa najaasi baasa dhiira kabajamaadha sii kenna rabbiin dhiira sharmuuxa dhalaa sharmuuxa akkasatti ajanye dhalaa sharmuuxa dhiira sharmuuxa akkasii sii rakkisutti ajanya kajee rabbii jechi rabbii raawwatamaadha an obboleessa keessan cimseetu mana sin hubachiisa ifii xiyyaas isinis yaa ayyatuha annafsa mutma'inna irji'i ilaa rabbiki raadiyatan mardiyya tadkhulii fi ibaadii wadkhulii jannati ifa ifa modelli bareedduun warra qullaa yaa'ee zinaa jinniin itti godhu kana osoo hin taane bareedduun isi warra hijaaba uffate kana kabajaa ta'isaniif irraa mulqitanii karaamaa ta'isaniif irraa mulqitanii rabbiinis malaayikaa isaatiin isin kabalee jazbooytaniituma miidiyaa irraa utaaltan jechuu keenya waan biraatii miti takka hariifa taataniiti miti hariifa jechuun warra rabbi sodaatee rasuulaa tumse osoo rasuulaa tumsaa jiru xiqqaa guddaan miidiyaa kana gubbaa shamarran aslii taja'amte tarabbiin nuural aynin duniyaarrattis aakhirratti isaanuma kana nuural aynidha kabiraan jiran dhiirtinis kanuma duniyaarratti qurratal ayn ta'eetu jannatattis qurratal ayn durgaawaadha dhiirtiyoo afaan isaatiin yoo qoosaa gootan qoosaa halaal taate hedduudhaan godheyan waa'ee gara kanarratti qoosaa jaartii fi faarsuudha waa'ee hedduudhaan godhe isin garsiiseetiin jira jechuu kiyya daansillee yoo taate daansilleen isin garsiise isin barsiisuu keessa jechuu kiyya daansii hiikaa qabdu kanuma gololof jettanii miti yoo durriyyee taatan durriyyee gaarii faayidaa ifii qabdu ta'a durriyyee faayidaa ifii hin qabne tabiyyaafis faayidaa hin qabne durriyyee shayxaanaan ta'inaati durriyyee nabii ta'a kaata diin rabbii kabachisiifte ifillee kabachisiiftu durriyyummaa jechuun of taanii argamuudhaafi ofii kan kee ulaagaa namummaa guuttee ofii kan kee argattee of mirkansuu jechuudha walii gallaa dhiirti hoo dubartiin ebaluu asirraa maarriyyoo murtee jamee miidiyaa kanatti ilaala negatiif dubartii kana dhiirtiin jaalattu dhiira kana dubartiin hin jaalattu isna protokoola miti hariifa miti inni hariifaaf iftaa dhiirri hariifni eenyu faseetan hamzaa leenca islaamaa fa'a mu'aaz fa'a shureeyb sheeyamiin biroo fa'a birraa mahammad fa'a dhiira protokol babbareedota wanni isaan haasa'uunis protokol qaba akkamitti akka nama gammachiisu laala kun immoo ka'ee siyaasatti hin jiru ebaluun nu bulcha rabbi ol jeesi bulcha ebaluun na bilisoomsa rabbi si bilisoomsa tana amani dura namni tana namani hin bilisoomu rabbiin si nyaachisee bishaan irraa si uumee ajjeesee tu zaqaa si bilisoomsuu kam dadhaba siitu rabbitti hin dhiyaatiin rabbi si bilisoomsuu dhabe qabsoo waajuujiif maajuuj goota rabbitti dhagaa hartaa akkamitti bilisoomta habaariin lafarraa si fixaa lolaan lafarraa si fixaa balas si buusa
seera ala jirta. Nama rabbii toleetu rabbi bilisoomsa. Rabbi biyya isaa barakaa godha. Jiruu isaa barakaa godha. Akkasii achi HIVdhaan lamoobee lafa si buusa. Akka dhiirumas si jeessa jireenya kee qaceelaan ta'u. Dhiiraas yoo ta'e abbootiin teenya dur tirriidhaa fi shaggoo jedhaan kanaan hawwanii fi haadhotii teenya faarsiti. Hazamanaa kunoo intala sharmuuxaa intala haadharaawu maarriyyoo akkanuma faayidaan inni qabu jechoota jaalalaa tokkollee barreessuu hin danda'u. Jaalalti filmii Shaarukaan fa'aa osoo hin taane filmii Yuusufii fi Zuleekaa fa'aa laali. Jaalala Rasuulii fi Aashaa fa'aa laali. Istaayila Khadiyyat al-Kubraa fi Rasuul fa'aa laali. Jaalala dhugaa taate ta namni filmiidhaan hin barreessin ta rabbi irraa taate. Ta jireenya keessa gammatu jaalala dhugaa sana. Khadiiraa kunis ka'e maarriyyoo jedhanii asirraa kaatee dubartiin asirraa dhufte maali dhiirri kanaa miidiyaa gubbaa waan nashiidaa faa gootee walaloo faa gadi lakkiftu maali Oromoon akkanaa maali bifa kanaan teessee abiyyi maarriyyoo godhe ilma naftanyaa maarriyyoo fiidiyoolosii godhe ilma naftanyaa inni if dandayaadha obboleessa kiyya kaayyoo isaa san irratti hammaatee tole itti cichee itti du'ee si moohee jira moohamuu kee amanii istiraateejii qaba jaaramaadha waa hundaan jaaramaadha warri isa jali jirus jaaramuudha istiraateejii qaban minda qaban bobboonoodha ta'anii asumarraa alaakaan oolan kun jaarmayeen qaba. Maal bantan qabdu teessee tuma mallattoon nama abdii kutatee mallattoon nama kaayyoon qabne miidiyuma gubbaa gartee dhaadachaa oolu arrabsaa oolu kanuma mallattoon abdii kutatee mallattoo dhiira abdii kutatee faayidaan qaba jechi inni haasa'u miizaan hin kaasu pirootokoolaa miti dhiira akkanaatis dubartiin hin feetu dhugaadha. Kaatee ispoortiin gootu yoo ana asii tollal yookaan waan asii yoon beeyne nashiiduma gartee suuraa teetii godhattee nashiidaa godhattee TikTok irratti gadi lakkiftu diin rabbiin beeksiftu barakallee sii qaba namni illee si jaallata dubartiin addunyaa tun si jala maraatti maleekaan si urgeeffata nuuralleeniin gartee osoo duniyaa irra jirtu si fuunfatti itti urgooyta shamarranis yoo taate nashiidaa gootanii quraana faa gootanii hin deemtanii diin rabbiin beeksiftanii TikTok fi miidiyaa keessanii Malaika dhiira jannata dhufe isin urgeeffata malaikaa isin urgeeffata yookaan gajjattanii hojjetatanii miskiinummaa irraa baatanii makiinaa dhagaga godhu dhiirtinis akkasumatti hojjetatee dhagaga godhu ummata akkanaatiif faayidaa ta'a shamarran akkanaatu faayidaa ta'a. Media irraa tokko akkana godhattee waan dhiirti si jaallatu si fakkaatti si taasisabaa jira namni wallaala see ta'a faranjii nuuka keessan kanaa miti faranjii ija keetiin akkanatti ilaaluu hin dandeessu faranjii addunyaa tana gara galchite yoo takka bira akkanatti lama laalte waggaa 5 lamta harkaan tuquu hin dandeessu osoo hijaaban uffatin warra hijaabaa caalaa kabaja ifeeyti kaayyoo qabdi. Yoo xiqqaatte dooktaroota narsoota paayilatoota heeraa fi seera jireenya fi eeggatanii warra deemu ati garuu osoo rasuula boonaa qabdu beekumsa gurguddaa ulamaa'ii bobboontu osoo qabdu diin kabajamaa rabbi si faarsee osoo jiru rabbii khaaliqa nama dhiisii osoo qabdu bishaan gubbaa teessee bishaanii dheebochuun gawwoominaa fi doqnoomina jaaminaa fi dhama'uu fi muziibaan sitti bu'uudha jibbamtuu ta'uudha jibbamaa ta'uu keeti jecha ulamaa'in jettirra deebitee maan barreessine feesbuuka keetiin